Tinapong kapalola ka na. Kopi ka rugi sa sini wari ka mong kap. Bensin na din dito ang kabulote. Koranin ti kobesu ka ba? Koranin kabulote mo. Iti afufu ka ba? Akani o futi yun. Tungan ni oromo kana ka botu ka ba? Bi o hindi ka ba tudan daw iti jira. Wani amma ade maju on antumma sab amara habashota giddutti yun ade mo kesa on antumma sab amara kalesa chari tu de ka mo de majira. Olulli ade maju lolli daga kabat bana lula warana inji fattu ofati ngola bamu lula inji fannu siyasan dabala ne tabu kaba amari yo dikade Kaya ngai ke lama teste to constitution itti kijibani le barre fanto jitti hi kanne gati sabota le devsu yo bate mirde hiri mutte panna sabota le akatera tikai nanni ohunna kabate hiri tikabate lojitti hi pudemu jijjiru din umuramu kaba kaden no jetu to aje majira media orra kanagatti Umani oromo bulbu isa to korra bulbu isa to potti berbu filola inni isa to bergaru kinju harta imani sakara ittihimu kaba nanni akal media rata ay belunesa jira wolri ko ni lola roketta wolitti ko kaso wollola jira nurratti samni tikkan kullama tamni guddanan ga oromo ga ugaru imani sadi lashi ki kolle ba sana tufata kana lije be pattun dendo oromo yomi yudubu majira kalra to kufa bira darba kalra to timma baum dendo o bi kalra umu dendo nuti kalra umu kalra mo ko fe tujira kalra umu mo lola amne jimpe lola tajiradi Badia oromia heddu kabanira wala ni bilusumma oromo bahara ka habi bakta heddu lama kabatera kibba bahalle dabalate lafa kabatera arti ke sa shoa ke sa karrayu ke sa wallo ke sa lafa kabatera kan hojjeta majibu lafa isa kana wala ni halkan to potti miti kan hojjeta muka kobboni ganna to kolani te barege to bola itti anu garu himbo hoji warana akka kobbo harka munda te borji gumiti yero gafaka akka hunde kiltu lafa keessatti gadi fagaatee guddachuuf fedha inni sun immoo buddeen kamuu raafamni kamuu hin jigsu kiltuun garuu guddatee hundeen isaa lafa keessa ga'ee bargaaguu fi bara dheeraatti fudhata yeroo fudhatee irratti godhee waa hojjechuu qaba oromooni halkan tokkotti bilisummaan dhufu hin jiru baabiloon halkan tokkotti jigde malee waggaa hedduudha ijaaramte waraanni bilisummaa oromoo kana dhaloota wanjoo gabrummaa baachuu hin dandeenyedha ijaaraa jirra dhaloota hiikkachuu hin dandeenyedha ijaaraa jirra hiikkanneerra yeroo adda addaatti hoggana ofii dhagahuutiin ummata ofii dhagahuutiin wallaalaan keenya akkaataa ittiin nutti dhiyaate dhagahuutiin hiikkataa turreerra dhaloota akkasin taane ijaaruuf deemutti jira sana ijaarrataa jirra oromoo bakka warri har'a akkasittiin wal dhukaasaa jiru kun gahe gahuufi yeroo nu gaafata ijaarsa nu gaafata warri kun halkan tokkotti akkasittiin hin ijaaramne warra akkasitti humnaa wal lolaatu gartuun tokko oromoo gartuun gamaa oromoo ergachuudha fe'achuudha barbaadan dugda harree ergisaa godhate sana keessaa qabaachuu hin qabu oromoo akka ol adeemaa jiru warra biyya diiguu jedhanii abaa'oolii akka godhee isaa waliin hojjeteedhan nuti akkasitti miti hojjechaa kan jiru isa kana ka hayyamuu danda'u kaffaaloofaati uummata oromoo miilitti cite uummata oromoo dubartii ulfaa qiniinsuufa jirtu dhalatee biyyaaf ta'aa fi dhalatee biyya irratti ta'aa addan baane dhalatee shamarran ta'aatii fi dhalatee dhiira ta'aa addan baane kichuu akkasii gadameessa keessatti warra ajjeese waliin hojjechaa hin jiru nuti. Uummanni Oromoo inni beeka maaliif beeka sabbata isaarraa haadha hiyyeessaatu sabbata irraa hiikkatee nu hidhachiise abbaa hiyyeessaatu gumbii isaa keessaa tolte ilmaan isaa hagatte booyyee karkarroo waliin wal aansoo wal qabee waan argate irraa waraana kana jiraachisee hidhachiise waan ta'eef inni beeku ni beeka. Oromoo immoo isa akka amma waraanni mootummaan kun harkaa qabu waraana kiyyaa mootummaan kun dhiiga kiyya jedhee adeemu ololaan argatanii akkasitti sangaa kennuu fakkaatu argachuuf wal akkasiif jecha ololli woboon Tigree waliin hojjeta jettu immoo deemtii waraanni bilisummaa Oromoo of ta'eetu hojjechuutti jira saba isaa irratti hirkatee sabni keenya immoo waan kennuuf waan hidhachiifatee fi humna keenya irraa kaaseetu nu beeka. Kanaaf lola amma adeemu keessatti Oromoon naannoo isaatti to'achuu qaba. Warra kana immoo hirphaa gaanfuree bara Eertiraa Itoophiyaa wallolaa turtee sirbame
har'a sirba yeroo inni jiru. Oromoon yeroo hundumaa namaati dugda harree ergisaa ta'uu irra jiraatu gadiitti keenya irra dhaabbatee namni hiikatee waa fudhachuun hin jiru. Yeroo hundumaa jala dhaabbannee baachuu hin qabnu. Gadiittiin Oromoo gabrummaaf baasu gahuudha qaba. Waraanni amma wal waraanaa jiru jettan taayyuu Oromoo waraanaa ture. Han inni har'a wal waraanaa jirus immoo olaantummaa Oromoo irratti anaaf malaa qofaati. Tokko yoo tokko injifatee kunni baalaanti wal godhu yoo hin jiru gulguu gammalee saba Oromoo duguugutu as deebi'uu deema. Uummanni Oromoo kan kaleessaa caalaa har'a du'aa jira. Tigireen illee kaleessa mana hidhaa keesseetu siyaasa keessillee hin wayyoo ta'e immoo akka barbaadetti nama ijaarrataa gabrummaa mallee seera qabdu jala ture Oromoon. Har'a gabrummaa seera qabdu jala gabrummaan seera hin qabdu. Yeroon akkas jedhu uummati qabsoo dhiisee siyaasa dhiisee lola dhiisee gabbaree buluu jechuu nagaan. Tigiree jalatti irra guddaa Oromoon akkas ture. Har'a gabrummaa yoo fudhatteen bula jechuun dandeessu Oromummaa haaluu yerootti gaafatu irra dhageenye. Kanaafidha Oromoon gamalachuu iddoo tumsuun qabu garuu gamalachuu itti afalchuutu irra jiraata. Ofiisaa immoo saba gamna ta'uutu irra jiraata. Baraasee bara moototaa inni hin kaase kanaafi. Oromoo irratti ta'uu namaa ture malee yeroo waa'ee dhimma semetism habashummaa wal qabachuu irratti dhufu jarri kun tokko. Kanammoo araara Eertiraa fi Itoophiyaa waliin ta'e irraa ilaaluun danda'ama. Oromoon immoo addi keessatti akka daaraa Botoroo daaraa ta'ee hafe. Yeroo sanatti karaa sanatti Finfinnee keessatti hoteela guddaa sanatti yaamamee kan badhaafamaa ture ilmaan Tigireeti. Oromoon hedduun gaaffii kaase. Akkasuma nuu jennaani kuma tokko taatee yoo dhumatti ajajaa tokkotu kana hunda walitti qabee ajaje kunni tokko badhaafamu ajajaa tokko badhaafame jedhamee akkasitti amansiifamaa ture jechuudha. Ammas akkas ta'aa jira Oromoo. Jarri kun boru olaantummaa habashummaa kabachiisu anaaf malaa irraa kan hafe waa'ee dhimma isaanii walitti fuudhatti tokko. Oromoon ammati akka bara lola Eertiraa sanaa ta'eetu hafa galata hin qabu. Lafee dugdaa biyyittii ta'eetu lafee dugdaa harree ta'e ka abbaan fe'e barbaadee heddumatee bakkee irraa qabatee fe'atu. Kun ta'uu hin malle kanaafuu Oromoon biyya isaa kabachuu irratti ofii lolachuu danda'utu jira. Sabni guddaan amma dhaga'u kun akka inni qawwee baasuu hin qabu. Warri kun meeshaa gurguddaa sadarkaa addunyaan qabu irratti hidhatee wal hidhachiisee sun immoo buna Oromootu bite. Albuuda Oromootu bite. Qamadii Arsii Baalee keessaa galuutu bite. Kanaafuu Oromoon lola akkasii keessaa bahee lola mataasaa tolfachuu biyya mataasaa tolfachuu walii hidhachiisuu hin qabu. Wal hidhachiisuudha qaba. Hamilee walii ta'uu qaba. Tumsa daboo Oromoon wal kadhachuu malee tumsa daboo halagaa fi Oromoo hiriirsuuf daboo wal kadhachuu hin qabu. Warri olola guddaa amma oofaa jirani biyyi badde Oromootu bada jechaa jirani. Yeroo tokko yeroo lola Eertiraa sanaan barataa baay'ee xiqqaa ta'eetiin ni yaadatta. Kaadirii yookaan dabballee ofii yoo tokkotu Oromoon lola Tigraay gara Eertiraa lola jiru sana daangaa sana irra jiru keessaa harka qabeenyaan akkan qabnuu jenne sadarkaa daa'ima taanee jirutti jennuu galee miti hin beekna akkasumatti namaa gala qonnaan bulaan keenya hin beeka. Ebbulummaa fahamaa ture jennaan mammaa raachaa tokko kaaste raachi bishaan keessa tokko ta'etti tokko immoo bosona gubataa jira argitee kootutti baana jennaani lakki an bishaan keessa jira itti raachi tokko jirte. Lakki booddee dhufanii biniini ibidda kana dhaamsuu fi bishaan yoo waraabanii walii waraabanii ittiin rakku jetteen akkasittiin sadarkaa kanatti Oromoo guyyumsanii waa waliin fakkaanni fakkeessanii biniini wallaalaa keenya qoraan godhanii gara waraanaatti yaasuu jiranii. Muddama keessa jiru beekna mootummaan kun waraana darbii duriitti dachaasaa jira. Oromoo qawwee dhukaasuu danda'u hundumaa dachaasaa jira. Lakkoofsi guddaan biyya kana keessa jiru galaafatamu Oromoo ammas lola kana keessa ka jiru Oromoo bayi Oromoo itti keessaa bayi maankee baafadhu ofiitii biyya qabaattu biyya namaa ijaaraa hin hafiini isattuu galata hin qabdu dhaamsi kiyyaa waa'ee lola kana ilaalchise kanaa jechuudha. Jaalgammeen baay'ee dubbateera nan gabaabsateen sinitti dheeressee dhiifamu. Homaa miti baay'ee gaariidha. Hayyee yeroo ammaa kana warraaqsi galaana uummataa
bifa haaraaf qindaa'aa ta'een waamamee jira. Kun ammoo waamicha ajajaan olaanaa ABO WBO taasiseenidha. Dirqama koree qindeessituu warraaqsa galaana uummataatti kenneen qindaa'eetu qeerroo bilisummaa Oromoof uummata Oromoo maraaf taasifameera jedhama. Mee kana afaanuma keessaniin qeerroo bilisummaa Oromoofis uummata Oromoof waliigalaafis waan dhaamtan warraaqsi kun immoo haga yoomiitti itti fufuu qaba jettu. Jaalgamme isinirraan eegala. Egaa kaleessas ganna sadiin dura wanti wanti kaleessa wareegama qaxxaaliin itti beesunis namootaan afaan faajjii namoota uumaniin wareegama ganga'u kanaaf akka deebi'ee saaxilu taasisee jira jechuudha. Kanaaf akka gabaabaatti waan jechuu barbaadu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa koree qindeessituu warraaqsa galaana uummataadhaatti dhaggeeffatuu qabuun jedhe. Kan isaan godhaa jedhamu godhuu qabu, kan isaan tochuu hin qabani. Egaa kan kanan jechuu barbaadeef yeroo ta'u garii namootni adda addaa ammas akkuma kaleessaa sanatti butanii halagaadhaaf kennuudhaaf warreen faallaa kanaa deeman guyyaa barbaadan ofuma isaanitti ka'a. Gaaf kaanii cufaa, gaaf kaaniitti ammoo beenaa kan godhaa jechuu jiran miidiyaarraa. Kanaaf uummatni Oromoodhaa ta'uu keessattuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kan dhaggeeffatuu qabu. Koree qindeessituu kan dhaggeeffachuu qaba. Isin waliin jirra waan godhaa jedhamu godhuu qabdu. Fincilli kunis ammoo akka kan durii sanarra wanta cufaanuu dhalooti kun waan fooyya'aa godhaa jira waan taateef akka kaleessan ciccitaa kan hin taane wareegama walgula barbaachisu kaffaluudhaan humna gara waraanaatiinis waan barbaachisu godhuudhaan isa xumuraa itti godhuu qabna. Kanaaf dhaabbatuun qabu warri akkasumatti miidiyaa irratti gaafiin kaasaatti jedhan qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kana akka hin dhaggeeffanne asiin jal'aamuu barbaadaa jechuudha. Kun humna qeerroo kanaayyuu beekaa ta'e jedhamee gargar baasuudhaan agartee yeroo bita akka diinni kenna yeroo bitatu goosisuu natti fakkaataa jechuudha. Akkasitti hubadhaa jechuudha kan tokkotti. Kanaaf ummati qeerroon kennaa waan kaleessatti raawwattanii gara xumuraatitti geessuuf isinirraa butamuu qabu. Koreen kun abbaachi ta'ee nus waliin jirra haga xumuraatitti wal dhaggeeffachuudhaan dhaamsa asirraa dabru fudhachuudhaan wal tumsuudhaan wal ijaaruudhaan kana mataa isaanii keessa keeyyatanii abbaan feete dhiisi kaasii jedhu miti. Kanaaf kan isaan gaggeessan waan taateef haga xumuraatti kan walirraa hin cinne tooftaalee adda addaa itti fayyadamuudhaan egaa humna kaleessaa san deebisuudhaan humna waraanaa walitti finne wanta duratti jenne san goomsuu qabnaan jedha jechuudha. Kanaafiyyuu afaan faajjiin uumamu kanarraa bilisa ta'uu qabaa jechuudha. Qeerroon kallattii tokkicha kana callaa hordofa. Isuma kanarraan kan dabruun wal dhageessisa, wal ijaaraa, humna ta'aa. Yeroo kana keessatti humna ta'uun osoo walirraan citiin yeroo fincilli kun gaggeeffame wareegamni keenya ciccitaan ta'uun wareegamni keenya kan isa xumuraatti daandii xumuraa odoo akka kaleessaa nurraa hin butamne qabannee tikfataatii ittiin deemnu ta'uu qaba. Gabaabaatti anigaa kanuman dhaamaaf jechuudha. Maaliif yeroo hedduu waggaa agarru miidiyaaleen adda addaa har'a hin labsaa boruun kaasaa isaan godhaa faallaa deemanii akkasittiin humna qeerroo kana laaffisuutti jiranii kan hubachuu qabaa jechuudha. Ka kaleessatti irraa barumsa fudhachuu qabna. Waan cufarra waan godhame wareegama itti bahame sanarraa barnoota fudhataa yaa'uu qaba qeerroon keenya. Dhalooti kun keessattiyyuu dirqamni ulfaataan kun kan irra jiru wareegama lubbuu qaalii kaa baasuu fi kanaas kaffiixaan baasu isa dhaloota kanaa jechuudha. Dhalooti kun akkanatti deemni qaba. Ofirratti abdiidhaan namaatti miti kaayyootti kan amannu kaayyoo sana bakkaan gahuudhaaf gaafatama Oromoodhaa waliigalaa ofumaa kennaan qeerroo funcuusta ofitti fuudhe kana bakkaan gahuu akka ta'e kun hubatamuudhaan akka kanatti wal qajeelchuu qabu. Kanas wal dhagahuu qabu. Kan hedduudhaan akkas godhii kana akka ofirraa dhaabanii ofii isaaniitiif wareegama